Tole akkam jirtu daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kun chaanaalii keessan yeroo tuubiidha. Yeroo tuubiin sagantoolee garaagaraa isin bashannansiisaniif irraa barattan yoo ta'u isinis chaanaalii keessan subscribe gochuun maatii yeroo tuubii ta'a. Akkuma beekamu dhukkubni koronaa addunyaa kanarratti namni nama bukkee dhaabatu iyyuu nama bukkee dhaabatee nama gargaaru jechuun waaqayyo nama dhoofin inni immoo balaa kana immoo nutti fide balaan kun immoo balaa nama hunda sooyessa hiyyeessa nama guddaa nama xinnaa daa'ima duudaa akka hin jedhu egaa kun immoo akka naannootti otoo hin ta'in akka magaalaa Amboo bichaa otoo hin ta'in akka saba biyya lafaa kana hunda uumetti egaa dursa waaqayyo inni kana nutti fide akka bishaansaa nu roobu akka waan gaariitti nu jijjiiru nan hawwaa isaanitti aansee immoo namoota nu gargaaranis anis mataa kootiin amma gargaarsa keessa hin jira waan ta'eef namoota nu gargaaran waaqayyo dachaan san uummata kana warra nu gargaaran baay'een galateeffadha. Akkuma olii galaatti immoo hundumni keenya hojjetaa humnaati hojjetnee buluudhaaf immoo sababii dhukkuba kanaaf hojii keenya addaan dhaabnee jirra. Uummata nu gargaaran kan ammoo kanatti yaadanii baay'een galateeffadha. Gara fuulduraatti illee uummata gargaarsa hin qabneef illee bartee ta'ee muuxannoo kana hundumarraa fudhatanii kan akka keenyaallee gargaaruu akka danda'an ergaa guddaan dabarsaa jechuudha. Akka safaraattis akka biyyaattis waan ogeessi keenya jedhee raawwataa jirra. Ammas immoo waaqayyo ogeessa keenya olitti waaqni nu bira jira. Ani amma kanin jedhu waa'ee biyya Amboo keessatti waa hundumattuu ijoolleen Amboo jagnas dhibee irrattis hojii irrattis waa hundumattuu jagna. Gochi daa'imni kan jaarsolii olitti gochi dhalataan Amboo godhe waa guddaadha. Baay'ee nama gammachiisa. Itti gammanne irras isarraa dhiisaa saboruuttu qaamnaa injiraannaa waa hunda keessa darbina jedhee nan yaada. Nuti dargaggoonni naannoo kana fedhii keenya irratti hundoofnee namoota naannoo keenya keessa rakkoo adda addaa isaan qunnamee jiru akkaataa humni keenya danda'uun bukkee dhaabbachuu fi humnaa fi waan qabnu irratti hundoofnee akka isaan gargaaruuf kan dhaabbatedha. Nuti akka dargaggeessaa yookaan qeerroo magaalaa Ambootti akka qeerroo ganda duwwaa sadiitti nuti iddirii kan mataa keenya qabna ture. Iddiriin naan jedhu dargaggootuma idimee qeerroodhuma idimee keenya jiran kana naannoo nama 22dha jirra ture. Iddirii keenya keessaa gargaarsa kan duraa wal bira keewwannee qabnu gargaarsa lammiin keenya otoo nuti wal bira qabnu beela'ee wayii dheebuun buliin beeluun buliin jennetoo wayii immoo dhukkubni koronaa jedhan kun magaala kana hin galin kan beelaan daandiin cufamee jira waan ta'eef kan beelaan dhumutti itti caala. Kanaaf warra rakkatan kana gargaarra jenneet iddirii keenya sanarraa kan qabnu baasnee birrii waan amma tokko gargaarree jira jechuudha. Kanaaf jaarsoliinis ganda kanaas abbootiin namni nu duraa jiran waan harkaa qaban iddirii keessaas kan qaban kan kiisiidhaas qaban itti dabalanii gargaarsa waan godhaniif jiraniif nutis simbiraa namnu yaadanii sumnaan simbira dhaabannee jirra. Yoo dhukkubni kun ammallee gara fuulduraatti illee itti fufa ta'e iddiriin jirranus kan jedhudha. Iddiriin maqaan iddirii keenya iddiriin jirranus akka gandaattis ta'e akka magaalattis uummata keenya bukkee dhaabannee gargaarsaaf yoomiyyuu duubatti hin deebinu jedhani. Deeggarsa kana taasisuudhaaf wanti nu kakaase dhibeen akka addunyaatti addunyaa raasaa jiru kun gara lammii keenyaatti akka hin dhufneef gabaan dhaabateera. Inni humnaan hojjetu waan hojjetee nyaatu hin qabu. Inni barandaa ciisu waan ciisu hin qabu. Inni dhibamii mana jiru waan ciniinu hin qabu. Kanaaf immoo lammii kan qaqqabu lammiidha jenneet golobee innaa duuneetti wal awwaaluudhaaf dhaabanne jiraattis ittiin wal gargaaruu qabna jenneet kaane guyyaa lama keessatti kana qindeessinee nama 55 maatii hedduun akka gargaaramu goone namoota kana kan gargaarre tokko kan dhibamee sireerra ciisu kan kiraanchiidhaan adeemu kan homaa waan ciniinu hin qabne kadhatee kan nyaatu gabaadhaan kan ijoollee isaa maatii isaa bulchu humnaan hojjetee humna guyyaa hojjetee kan ittiin maatii isaa bulchu humna hojjetee hojjechuun isaa dhaabannaan gabaan dhaabannaan waan nyaatu maatiin dhabnaan kanayyi walitti qabneet gara nama 55 maatii hedduu kan bulchu gargaarre. Gargaarsi kun immoo inni kun isa calqabaati malee kan itti fufuudha. Gargaarsi akkasii kun itti fufuudha qaba. Kuni akkuma fakkeenya ta'uuf kaanee golobee hedduutu jira, afooshaa hedduutu jira, waldaalee hedduutu jira. Namni kamiyyuu namni hedduun
safara isaatti naannoo isaatti nama harka qal'eessa ta'e yoo gargaare namni keenya hin beela'u. Nama keenya kan ammoo akka inni hin beelofne yoo taasifne nageenya isaa yoo eegne dhibee kana akka dandamannu dhibee kana jala akka baanu namni keenya balaa nutti dhufe kana jala akka ba'u akkasitti wal gargaaree baana genneetti kan kana raawwanneef. Uummataaf kan hin jedhu akkuma ogeeyyiin fayyaa jechaa jiranitti qulqullina ofii akkaataatti eeggannu seera qabeessa isaa hordofne hunda isaa kallattiidhaan akka hojiirra oolchinu jedha. Dhibeen koronaa kun magaalaa Amboo yookaan godina Shawaa Lixaa qofa otoo hin taane akkama addunyaattuu dhibee nama raasaa jiruu fi rakkoo guddaa keessa biyyoota guddatanii galchaa jiru yoo ta'u, akka magaala keenyaattis immoo dhibeen kun dhufee otoo namni hin hubamin dursanii argamuu sadurraan akkuma mootummaa fi qaamonni dhimmi kun laalu qajeelfama kennaa jiran hojiirra akka oolu tattaafachaa jirra. Nama dhiisee mukkiyyuu muka biratti hin bareeda. Egaa namoonni isaan kana yaalaa obboloota keenya abboota keenyas warra nu ta'an jalaa baratee saba naannoo biraas naannoo magaala kana keessa amma naannoo kana bichaadha amma kanatti kan qaqqabe akka naannootti nama dadhabaa nama humna hin qabne nama dhibamaa gargaarsi akka gargaaraniif dhaamsan dabarsaa kan. Gara fuulduraatti kan hojjechuu yaalle tokkoon namni kun dhibee kanarraa akka ufee qulqullina isaa akka eegu fageenya isaa eeggatee akka deemu tuttuqaa irraa bilisa akka ta'u gochuudhaaf hubannoo naannoo keenya keessattis ta'e akka magaalaatti uumuudhaaf nama keenya hubachiifneerra namni keenya kana gubbaarratti hin hojjeta dargaggeessi keenya hin hojjeta. Innaa gargaarsa kana ammoo kaanee hojjennu jaarsolii qofa miti kan hojjete dargaggeessi naannoo kana nu gala jiru humna guutuudhaan ka'eetii hojjeta. Jirra nus jedhanii maqaa akkasii kana dhaabbatanii dhaabni jiru jira. Dargaggeessi sun nu faana ka'ee humnaan nu gargaaree maallaqaan nu gargaaree abbootiin qabeenyaa nu gargaaranii gara fuulduraatti illee abbootiin qabeenyaa lammii isaanii kana hubannoo dhabaan otoo hin gargaarin taa'an qabeenyi qabamu qabeenyi jiru kan lammii kanaa wanta ta'eef lammiin kun jiraatu malee qabeenyi humaa wanta hin gooneef abbootii qabeenyaatti illee hubannoo kana kennine akka namni kamuu lammii isaa gargaaru akka namni kamuu lammii isaa ukuu fi balaa kana bira dabarsu hojjechaa gubbaarratti jirra. Ka'oomsa yikaanee magaala keenya keessatti muuxannoo kana nurraa fudhatee gandi hundumtuu afooshaan hundumtuu golobeen hundumtuu akka akkanatti lammii isaa gargaaru biyyillee akkasitti akka gargaaru waltaanee akka dhibee kana jala dabarru gochuudhaaf tattaafanneetu yoo hojjenna humna qabnu guutuudhaan yoo hojjenna. Waaqayyo ijoollee kanas jaarsa Amboos jaartii Amboos isaan haa eebbisu. Itoophiyaa isaa eebbisu. Dhibee kanallee Itoophiyaa irraa kaasu. Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa kennu. An kanin jedhu biyya keenyaaf waan ammayyuu nagaa kennu. Nagaadha kan nuti barbaannu nagaa kennu Itoophiyaadha. Yoo Itoophiyaan nagaa godhate nutis nagaa godhan. Walumaan nu ceesisu. Waaqayyo immoo ijoollee har'a nu bukkee dhaabatte kan biddeen guddaatti bara gaariitti bara guddinaatti bara eebbaatti isaan ceesisuun jedha karaa kooti.